Nasri Aanulee sadii eenyudha isa tokko saayimni ibsaadhaaf. Takka dubartii keessaa maakii Ooroo 4 Hayyee. karaa deemu jirtan. Karaa kana dabaruudhaaf leenci nama tokko naa kannitu malee ibsaa isin hin dabarsuu isin jaa. Jara afuran kana keessaa eenyuuf kannitaa nam tokko leencaaf. Nama tokko fa kennaa? Moo tokko fuudhee deema? Nama tokko kannita. Waan aruusa keetirraa hafuu hin taane 5 nuuf himi. Waan aruusa keetirraa hafuu hin taane 5. Dubbachuu hin dandeessu. Akka taallaa asumatti itti qabdibsitee? Mee kamitaa si fuudhuun fadhaa si jaaladhee si jira hedduu. Mee si hayyee kun si jaaladhaa deebisi hayyee. Kun jaalala ibsa jeetu qofaa. Harka agarsiistee? Hayyee ni kaansi. Deebistaa. Jaalalaaf bochee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. TikTok viidiyoo waraabuuf jecha uffata haarawaa bitattee ni beekta. Hin beekee. Ni beekta. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa fudhattee ni beekta. Hin beeku. Gaaffii kenna kolfisiise waan biraatti himiti hin beeku. Okay. Dubartiin ati jaalalaan irraa qabamte lakkii an akkuma obboleessa kiyyattis ilaala siin jettee ni beekti. Hin beekte. Maaltu sin dhagaale saasa? Banni aara malee. Haadha raawo. An obbolee. Wayita akkasii an obboleetti baay'ee qabattaan. Saahiba kiyya tokko jira. Yoo ifi dubartiin takka anamma dubartiin obboleessa yoo naan jette ni furadha. Saahiba kiyya tokko jira. Yoo dubartiin tasa ati obboleessa kiyya yoo ta'een bari dhagaan dhuu deema amma booda naan hin jeen an obboleettii ta'e wajjin dhaladhee qaba jaanii ati naattaatu. Dhugaasaati wallaahi anu akkas jedhaan an amma dubartii akkas yoo naan jette nabbaayatti na takkaadhaan. Kanaafuu please dubartoonni dhaamsa kana ibsaa dhaamnuufi dubartootaaf dhaamnu. Ittiin obboleessa naan hin jedhina gooddanyaa naa wayyaa akkam. Please yoo akka dadhabdan saahiba jaan akkamitti saahiba namaan jaa. Saahiba. Saahiba malee obboleessa nu baay'ate wala. Obboleessi jiru uummanni keenya jira. Irra guddaan wanti isinirraa himatan obboleessa jecha jiru karaa jaan. Kanaafuu obboleessa gaafa isaan fuudhan obboleessa jaan ammaattu naan keessa an obboleessa naan jaa an hin fudhadhu. Ani isin obboleeyyan kiyya an obboleessa keessan. Garuu jarri kun hin fadan akkam gootan amma ibsishaa baan hin fadan obboleessa jettanii an hin fada amma. Kanaafuu ibsishaa uumaa asin jaani bakka ni eeyyamtami. Okay my friend fi jaa fuudhan. Gaafa isaa irraa cufamtaa beeku. Rabbi si kaasee obboleessa naan hin jedhinaadha. Annaan jaa homaa rakkoo qaba. Saahiba naan jedha yookiin hin jiraami. Yaa rakkoollee hin qabu. Jechuun dubartiin takka takka osootiin waan biraa ta'u jettu obboleessa. Obboleessa dhabi. Wallaahi. Maal jechuudha? Fireendi jechuudha. Okay. Ibsishaa osoo sabii walitti himna. Ibsishaa eeyyeen beellakki. Jaartii namaa janajjantee ni beeyta. Astaghfirullah hin beeku. Hin beeytu. Hin beeku. Galata. Ibsishaan dubartii irraa maallaqa nyaattee ni beeyta. Wallah hin beeku. Hin beeytu. Konkolaataa keessatti osoo deemtuu shaaxaan si dhufee ni beeyta. Hin beeka. Asii biyyatti beeka wayita feestaaliin deemadhu beeka. Garuu biyyatti asii miti.
biyyatti mukni akkana shirsi deebii osoo makiinaan deemtu. Wallahi biyyatti. A'uuzu billah akkanaan irra dartuu laal. Hedduu biyyaa tanuu namni akkasii wali affanamee deemaa jiru baay'ee takka ulfaata. Okay, galatoon. Osoo karaa deemtuu dubartii bareedduu takka jaallaaltee lafa quftee ni beekta miidhaan gatantartee. Laazima hin beekee. Hin beektu? Eh. Okay. Ibsishaan mee dubartii afaan walii hin beekne. Dubartii afaan walitti hin beekne takkaan dhuftee hedduu jaalattee sin jaaladhaa si fuudhuun fadhaa yoo nifin hin jaan jette mee akkamiin jettaan? Yaa'u translator nama biraa soqan dhagaa. Nama afaan No afaan hin beektu bar bicoon afaan hin beektu bar dubbachuu hin dandeessu. Ahaa. Akka taallaa asumatti itti qaqqabsite. Mee kamittaa si fuudhuun fadhaa si jaaladhee si jira hedduu mee si hayyee kun si jaaladhaa deebisi hayyee. Kun jaalala ibsa jetta qofa. Hayyee jaalala ibsa okay. Jettaan yookiin akka jettaan. Harkatti agarsiiste. Hayyee ni kaansi godhachuu fadhaa yoo jettee ni kaansi godhachuu fadhaa yoo jettee fakkeenyaaf. Subhanallah in ulfaata. Sodaa yoo akkana jetteen ni kama akkana jennaan dubartii hin beekni. Okay, fakkeenyaaf dubartiin san amantoo biroo qabdi. Karaa amantii ta'etti si fidaa yoo jettee no. Karaa amantii Islaamaa. Isiin afaan hin beektu. Yee. Hin beektu. Gara amantii biraa fiduuf awwala isiin wannachuu qabdi. Amantii san beekuu qabdi moo akkam isin biloo ati fidda? Amma fakkeenyaaf yoo ni fi rifeensa qullaa jiraatte akkana taallaan. Yoo ni fi akkana jaan yoo amantii biraa qabaattu ta'e hojii deemnaa karaa amantii tiyyaatii misalaannaa akkana jettaa. Quraana kanaadhaa. Abdeena nama akkana jetteeni si amanaa. Nauma akkanatti waa'ee diinii kan keetii asirran galchuuf jechu tiraaslee ta'uuf nauma afaan kan harkaan haasa'uu beeku yoo fiddeetuma itti himsiiste yookiin ati baratti malee nama sana amansiisuuf isii waliin haasa'u san. Yoo achi dhiistee deemte deebiseen harkattu bar ishii kuttee bas. Yaa wala jaartimaan fudhattee galtaan suuta dhufa wanni wartuu eegas. Ati garuu akka yaadee yaalti yoo nama biroo barbaaddee itti dhabde ishuma sanuu asirraa kaattee ni galtaan yoo. Bakka. Maal gootare. Karaa yoo. Bidoo namaa dhibbeetu. Okay. Abdee ati nama feemasa malee laayivii hin fidduu. Komiin akkanaatu ni duukaa. Yeroo ni fi chaalenjii goonu namni feemasa ta'ee feemasa takka hin ta'in taalentii dandeettii qabaadhu yookiin immoo jaartii nama hawwattu ta'e anis ni nafeera. Hawaasa keessaa nama hawaasa jira bar kanii fi feemasa hin taane ka beekamtii hin qabne garuu ka dandeettii uumamaa rabbi kanneef kanii fi nama kana booharsee hamma waa irraa baratuu danda'an nama akkasii yoo taate anseefeeruun qiyyoonni na daangessu takka hin jiru. Immoo chaalenjii irratti yoo ta'es ijoollee abbaa fidaa ta'u fuula kan hin beekne kan beekus chaalenjii irratti fideen nafeeraa ibsishaa ragaan hambaatu waan kana irratti. Feemas ta'eeti namni kaasirratti dhiyaatu akkuma inni jedhe dhugumatti yoo dandeettii maalii qabaatte asirratti fidee si dhiyeessuu hin danda'a garuu yoo ati waan tokko hin qabaatin maal gochuu asirratti itti laayivii namni si haalaaluuf moo maaliif si fida? Okay. Ibsishaa Sumayyaan osoo maraatte jedhanii furmaata maal laattaa fi ሰውዬው ይሄን ጥያቄ ለምን ትደጋግማለህ? ጀኒ ማሊ ፍረድ ዴብቴ ጋር አንበ ሱመያ ነኝ ደመ አኒም ቢካን ሱመያ ነኝ ነው ጋር አንበ ኦኬ ጃፈር ተኮየሰ ጀራ ሉመረቲ ነገልቺ ጀቹ ቱሬ ጃፈር ኮሜዲ ሜ ኮሜንቲ ደነ ድቅሽ እንገሱ ጃፈሪን በርባዳስ ከስ abde ko an gaazexeኛ ስታፈው ጊዜ ፈክ ቶለ አቱ መና ወጋፈታ እቾር ማሪ ጋፈት
Atas jiraata Naaroobi jiraattaan namni biyya biraa irraa si jaaladha siin jedha waan takka walitti dhufeenya qabdu. Takkaa waliin haasofitee hin beektu garuu namni sun fatuma keetiif suuraa kee argee si jaaladha. So deebiin kee maal ta'a nama kanaa gorsa ati kennitu. Gorsa ati nama kanaa kennitu maal? Nama suurmatiyyaan sin jaaladha. Hawaa takka walitti hin qabne. Sirraa qabameera. Yoo naan jedhe moo obboleettii tiyya. Na jaalachuun mirga qabdaa. Ansin dhoowwu. Footoo tiyyallee akka feete godhuu dandeessaa. Ansin dhoorkuu. Garuu ayyooniin kajaalallee qabaadhu ta'e an jaalallee hin qaba dhiifamaa. Yooniin jaalalaaf reedii hin ta'inis dhiifamaa amma waan birarra hin jiraa jaalalaaf bakka hin qabu yookiin si jaalachuu hin danda'u. Wassalaam. Asirraa miti milaasii kiyyaa miti isarraa isin deebisee. Okay. Gaarii biraa. Okay. Mee ibsishaa maashaallah Qur'aana buusee jira jettee mee waa irra nu buusi gaayii jazaakumullah khayranii. Yaa wayi qarayeera buusee jira alhamdulillah. Mee nu qara isi dhaggeeffannaa wallaahi billahi isi dhaggeeffanna mee irra nu buusi. Subhanallah. Qur'aan irraa si qara'u. Akkanumatti qooma keessaa suuraa feetu gabaabtu feetu das jira. Aatul kursii si jedha. Umaa rakkoon qabu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أو علمي الرالة حفظي الراس هذا برو والله. آمين آمين. دعاء كنا بتخيس. أكرم بين حافظ خيني كده إمام خينيس نقول سيقول آمين. Kalau dua isi bona, oke. Davi bro, malu Davi diletakkan jeda. Oke. Ibsisha, pemerintah mereka itu mas. Tidak bisa di. Tidak bisa di. Ibsa afaan Oromoo seeraan haasawi. Nutti baratee ti malee jaalanneeti miti jedhi. Oh, gaafiin tu yeroo hedduu si dhuftee jechuudha haala kanaan. Nama baay'ee akkas jira dhugaa keetii maaliif naannoo keenya isaatti amma xiqqoo wal keessa nu harkaadha. Kanaafiyyuu malee namu jaalanneeti miti afaan Oromoo makaa goonee haasofnu. Beeku nuu beekaa wal beekurra walii beeku wayyaa. Wal beekurra walii beeku wayyaa. Gaafiin biraa maal jetti gaafiin irra guddaan wal fakkaatti siin haadha manaa. Gaafiin hundi wal fakkaatti gaafiin taan jaalallee ni qabdaa taan. Okay. Sa'aan teenya dhumachuufis daqiiqaa lamaatu nuuf hafee hanqasuu gaafii xiyyatanii gaafadhu jira. Mee ibsishaan TikTok irraa namni inni akkaan dinqisiifatu eenyudha jetti? Namni akkaan dinqisiifatu dasna jedhu natti tolu. Dhiira keessaa moo shamara? Dhiira keessaa takka shamara keessaa takka. Shamara keessaa jettee tana eenyu maqaan isii Sinaafi? Sinaaf. Sinaaf iftu.
hedduu dinqisiifadhaani. Dhiira Dhiira keessaa badoo. badoo pappa. Okay, galatoon. Mee ibsishaa waan aruusa keetirraa hafuu hin taane shan nuuf himi. Waan aruusa keetirraa hafuu hin taane shan. Guyyaa san qophii irratti waan hafuu hin qabne. Goddanyaa kii. Tak. Goddanyoota kii. Tak. Hira kii. Lama. Obboleeyyan kii. Sadii. Haadha abbaa kii. Afur. Shan. Haadha abbaa walirratti moo adda addan? Yaa adda adda. Shanummaa guutu. Okay. Mee waan sadii waan jiruu ta'e keessa si barbaachisu. Waan sadii waan jiruu ta'e keessa si barbaachisu akkan. Tokkoffaa akkana barbaachisu maallaqa. Tak. Taatee jaartii. Lama. Taatee ilma bakka. Sadii. Yes. Galatoon. Maallaqa jaartii ilmoo. Okay. Ibsichaa yeroo maal hojjettee akka gammaddu? Yoo nama gargaaree natti tola. Baay'ee Yoo gabaabaa. nama gargaara. Waaw. Natti baatee jechuudha. Galatoon. Gaafiin itti aantuu maal jetti seetee Johar Muhammad fa'aa dabalatee qabsaa'onni mana hidhaatii bahaniif maaltu sitti dhaga'ame? Wallaahi hedduu takkaan gammadee hedduu takkaan gammachuu keenyas ibsannee irraa dandeenyu baay'ee takkaan ilmaan Oromoo martinuu baga gammaddanii hundumti keessaniyyuu isaan bahuu isaaniitti garuu isaan bahaniif qabsoon dhumattee miti qabsoon ganaadha. Tokkummaaf jaalalaan inshaallah rabbiin nama bilisummaa arginu haa taasisu. Hedduu gammadeera. Galatoon ulfaan. Gaafiin dhumarraa maal jetti seetee tana sin gaafadhamu sin dhiisa. Okay, si haa gaafadhu. Namoota afurtu jira jetti. Namoonni afuran xirsoota akka xirsoonni beektaa misaa bahin ka'e. Hin beekee. Xirsoota akka. Ayyee. Jaalfadiiloo lama. Ayyee. Nasrii Aanolee sadii. Nasrii Aanolee sadii eenyudha isa tokko saayimni ibsaadhaa. Takka dubartii keessaa Maakii Ooroo afur. Ayyee. Karaa deemu jirtan. Karaa kana dabaruudhaaf leenci nama tokko naa kannitu malee ibsaa isinin dabarsuu isin jaa. Jara afuran kana keessaa eenyuuf kannitaa nam tokko leencaaf. Nama tokko qofa kennaa? Moo tokko fuudhee deema? Nama tokko kannita. Yoo inni tokko futee deemta siin jee meeskii futee jara kan maakii futee jara kan dhiisuudha. Areef. Kaamaal naagooti jara dhiisee meestii fudhatee deema. Lakki nama tokko kannitaaf. Eenyu kennaa firee? Jaalfadiiloo kennaa? Amoonaa illaa jaal amoonaa illaa si ganee jira si jaal. Maa si godhu tuttu. Maal godhan illee na cingari. Tole. Gaafichi kan wallaahi. Ibsichaa. Maa dabarree jira daawwattootaa fi kabajamtoota kan makiinaa ofaan daawwachaa jirtan. Kan mana teessaa, mana fincaanii taa'aa, ciisaa, kumbula jiran daawwachaa jirtan. Amma carraa ibsichaa kan nu deemaa. Ibsichaa dhumarratti maal nu dhaamtaa wanti ati jechuu barbaada. Jiraatu ta'e madaraka siifin gadhiisaa gama dhumaa dabarree jirraa soo carraa kan keeti. Hayyee awwala tokkoffaa assalaamu alaykum hundumti keessan warroon as jala nu daawwataa jirtan hedduu takka yeroo keessan qosaastanii asin nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkasuma atis addeeshoo asirratti gaafiif deebii kanaaf naaf yeroo keetiif hedduu takkaan si galateeffadha obboleessa koo.
wanni biraa dhaamsi kiyya ilmaan Oromoo hunduma keessanii fi dhaamsi kiyya tokkummaa fi jaalala keessan jabeeffadhaa isin jechuu barbaadaa wal jaalachuudhaan wal kabajuudhaan xiqqaa guddaan keessan wal jabeeffadhaa diina jala wal hindiisaa isin jechuu barbaadaa qabsoon teenya alhamdulillahi Jawaar Mohaammed Faasmaanii namtoonni biraas ganaa hin baane warri hin bahinis hedduu jira rabbi nu haa baasu jaraatiif du'aayii nu walii godhaan inshaallah rabbi akka nu baasu abdiin qabaa dhaamsi kiyya kan dhumarraa warroota naannoo Oromiyaa keessatti naannolee hedduu keessatti beelaan miidhamaa jiraniif qarqaarsa akkuma asin dura chaalenjii uummata Booranaatiif godhanii turan uummata keenya naannoo Baaleetiifis chaalenjiin akkasii eegalame.